hunda re'eetiisa loon eegaa gaaratti jechuudha. Ijoollee wajjiniin kubbaa taphachaa tapha gaafa ijoolleedhaa sanka adda addaa wajjiniin taphachaa guddadhee qur'aana ganama akkuma aadaa naannawa sanitti qaraamutti abbaa Sheekh Muhammad Sheekh Yusuf Sheekh Muhammad Arrooyilee jechuudha. Sheekh Yusuf ilaa hanga ammaa dhaabbanni isaa akkanan na dura ta'a. Diiminni isaa bareedinni isaa abbaan akkanan na dura ta'a abbaa Sheekh Muhammad Arrooyilee jechuudha. Naaf Sheekh Muhammad Ogguun kana waliin jenna. Karaa lamaaniini abbaan keenya walii sheekha. Abbaan kiyya irrattis qara'ee jiranni ani abbaa isaa irratti hin qara'e jechuudha. Akkasin naaf Sheekh Muhammad walitti taphanne jechuudha. Duuba Sheekh Muhammad Sheekh Yusuf irratti kaniin alif ba taajii eegale akkasitti gaa osoo neefiin quraanuma alifaa kanaawu eegaan buusee quraana ol seene booda abbaa kiyya birattiin gala ji'ee deeme jechuudha. Maaliif deeminsa kana sababaan naa jira. Gaafa duraa namni abbaa biratti hin guddatin kun abbaa kana qoosaadhaaf naa jamalaa jiggujan qoosaadhaan se'an guuduraa arrabaaf naan jaaneen se'a. Abbaa kiyya kanuma biddeenaa saniin beeka malee isa kana arrabaaf naan jaaniif hin ta'a. Ellaanuu darasoota abbaa kiyya beekuutiitu Sheekh Yusuf bira dhufe jechuudha. Akkasin naan lolan jechuudha. Naan lolan abbaan kan keebir ilmii kana barsiisaa googucha ati as teessee ati yoo jamalaa jiisiin jaa loltaa jedhanii anaa ijoolleedha. Guyyuu na himanii milikkata na himanii achumaaniin badii abbaa kiyya bira galee achiin quraana abbuma kiyya biratti maas darasoota abbaa kiyya bira jiranirraa qara'ee odoon efiin quraana san hin buusin darasoota abbaa kiyya biraa yaa'uudhaaf wal mari'atu dhagee. Yaa'uudhaaf ogguun jiru majliisa jijjiirrachuudhaaf Sheekh Adam Tuulaa bira yaanaa jedhanii akkasitti Sheekh Adam Tuulaa bira yaana jedhanii Sheekh Adam kan osumana biratti haasawaniiti leenca tokko akkana taa'uun akka godhanii ammoo bar Sheekh Adam guyyaa sun akkas godhee bar guyyaa sun akkas je'ee guyyaa sun akkas ta'e hammaan kaniin ijoolleedhaa quraana suuratun nisaa hin qara niin beeka. Haasawa Sheekh Adam kana nama haasawu bira taa'etu maan dhaggeeffadha jechuudha. Akkasi guyyaa boodaan yaana guyyaa awwaanis isinii wajjiniin deema jeeni wajjiniin deemne gaafa Tuulaa dhufnu ellaa Sheekh Adam gaafni sun gaafa abaa ofii tikireen akkasii wal dhooytu sanii gaafa gartee yaa'iin jirtu sanii sheeyni deemeeti waan ni jira jechuudha. Suudii Arabiyaa jira. Akkasii amma suur bakka jirru nu dhufne Sheekh Aliyyii Fallaanaa kana faadhaa jira. Achitti darasoota ani gaa quraanaa hun qaraa asilattuu warra ilmii qara'u kanan geenye sheekni barni deemeehi deddeemuu namatti hin dhiisanii amma kunoo kun halkan naman dhiisu kun guyyaa naman dhiisu akkamis zaatanaan deddeemtan jeniini akkasitti ani duuba tokko na fuudhee koottu jee karaa sigichaa san nageessee waa xiqqoos karaa naannoo monoolee sani dirree xayyaaraatii gadi waa xiqqo achi taa'ee darasoota tokko wajjiniin awwadaa dhufe jechuudha. Gaafni kun gaafa abaa ofii gartee yaadi tikiree wal dhooytu sani gaafni kun awwadaa ittiin quraana buusee jechuudha imalli jalqaba. Akkasi gaa achumattiin aqiidaadhaas qara'ee awwadaa imalli kiyya jalqabaa kanaa jechuudha. Ayyee gaafii tanteessii itti fufa ga'uuli. Tole bootaan jijjiiradhaa qoy sagalee isin jiru jira oliin seenaa kutaa. Ifama na godha. Bar qasho naa tuqu akka naa tuqu barbaade viidiyoo takkaas harkeetiin ture gaafa baatu harmee teettu si qaceelchee wanni sun duwwaa miira hunda nama tuqu akka malee jechuudha. Mee bakka san silaa akka keessa baadanii isin gabaabsinaan mawantii jamalee akka silaa bal'isanii dhubistan fadheet. Maalidha akkasitti dheereessuudhaas hin feene silattuu gariin asiinis dhagee miti gariin asiinis dhagee miti waan jiru dhaabbadheetiin waan ni godhee amma eegaan eefiin kana qaree booda asirraanin si oofaa guddaatti quraana buusee aqiidaa Sheekh Muhammad nama jaamu warra baaleeti Sheekh Muhammad kun waan hidha ture awwadaa ture masjida karaa lamaanii jenii ilmi sanada ilaa Sheekh Muhammad Abdul Wahab Gola. Wargutuu jechuun jiitu isarraa fudhadhe inni kun ani kitaaban tooyidaa kana
waan Muhammad Abdul Wahab kaa'e irra guddaa isarraa hin baradhe. Hoggaan eebeen baradhu inni Sheekh Abdallaa tokko irraa hin baradhe je'eeti. Sheekh Abdallaa tokko waggaa 15 bira taa'eeti irraa barate. Sheekh Abdallaa tokko Shariika Ibn Baaz irraa barate. Shariika Ibn Baaz. Maali inni fi Sheekh Abdallaa tokko Sheekha Ibn Baazi Ibn Baaziin shariikan jechuudha walitti. Achirraa ilaa sanada isaa barreesseetiin jira. Ilaa Sheekh Muhammad bin Abdul Wahab akka galu eegaan kaniifin kana fudhadhee boodatti achiin gaa Sheekh Adam Tuulaa irrattis ilaa usuulaan buluugaan riyaadaan tasjiriidaan ilaa tafsiira caqasee kana booda gaa achi booda waan sunanaa Sheekh Muusaa irraa qaree achi booda immoo kana dura Sheekh Muhammad Booseesaa irraa tajriida akka maddaadhaatti qaree ammoo mutuuna akka jirutti irraa caqasuudhaan bakki biraa gaataniin irraa hammarradhees warri akka Sheekh Adam Carcaroo abbaa kiyyallee kaniin ogguun ifin deebi'ee irraa qara'uun hedduudhaa jira. Kanneenumaanii wali qabadhee jechuun imalli ilmii halaqaataa kana fakkaata. Imala ilmii irratti illee hanga sadarkaa mee sheekan keessatti hanga tokko tuutee jirta hanga sadarkaa sanada galchuu irratti kitaaba barreessuu irratti kanneen hunda mee akkaataa isaatiin nu ibsine. Akkasigaa amma sanada Sheekh Muusaa irraa ijaazaadha qabna akkuma guyyaa isin waan san tahammula taatanii sagantaa sun abbummaadhaan itti nu kakaaftanii sagantaa galma calanqoo keessa galmooyte keessatti kitaaba sanada Sheekh Muusaadha anaatiitu barreesse. Allah. Ni mul'ataa mee? Ni mul'ata moo akkami? Ni mul'ata. Maqaan isaa Fatxul sallallahu alaihi wasallam ilmiin ibiifuu sanada jechuudha. Sananni diini kitaaba kana keessatti imma kitaaba sanada Sheekh Muusaadhaa ka katabame kana keessatti sananni diin ta'uudhaa fi ilmiin interneeta irraa dubbisuudhaan miti tiktook irraa nama hordofanii peejiilee namoota biraa hordofanii waan haaraa ilmii nama fiduu kan ta'in rabbiin na barsiise jechuun ilmiin akkan ta'an isiniif galaa mire akkanumatti as baanii waan haaraa takkaan as ba'uu akkan taane ilmiin ifirraa qabdeetuma ani abalurraa hin qaree abalurraa qareettee akkasi geessite jechuudha. Yookiin akkamsi duraa taate ilmiin namtichaatii duukaa kitaaban qara'in jechuudha. Kitaaba dubbiseetuma sheekaif godhe. Kitaaba dubbiseetuma sheekaif godha. Sanii kitaabni allaa kalaxee inni warra dawaa godhu. Habbatun soodaa nyaadhu habbatun soodaa nyaadhu bakka itti san yaa itti hidhee jechuun manni maxxansaa dogoggoree baasan cinaatti qabxii takka hidhee hayyatun soodaa nyaadhu jechuudha taate. Ta'akuzu habbatun soodaa fuutee wata duqqu waa cafee hixee laal. Bishaanin na hixee akkasin dhuudaa sanada kan hin qabne nama tokkootitu jan Sheekh Khunfushaar janii jira. Sheekh Khunfushaar. Khunfushaar kuni akkanuma akkan hin beekne waa hunda damumatti ja'a. Damumatti ja'a. Muraanni isaa dhaga'amuu fadhuudha. Jaalatamuu fadhuudha. If faarsammaas an nama akkanaa ana leencaa qiidaa if hin ja'a. If gaqqabuun hin jirtu. If dhawa. Namni ana yugguun if ije karaa ibiliisaa deemu jira. Waa takka namni keenya akka beeku jechuudha. Akkasitti namoonni wal gaafatanii meeshaaleen kun waa hundanii beekanuma ja'a. Mee waan takka gaafannuu jedhanii ifumaatti yaadanii waan addunyaarra hin jirre takka ifumaa uumanii mee Khunfushaar nuyi meennuuni jedhan. Akkuma takka addunyaa kanarra takka hin beeku jiru laalla. Inni warra hin beekuu takkaan dhageen hin beekaa malee. Hin beekuu tana takkaa dhageen beekunni. Nama garii kan hin beeku tana takkaan dhageenye
guutuun isuma, beekaan isuma, hayyuun isuma, goonni isuma, faxinni isuma, nama akkasii waa hunda kontiraata fudhatee jira. Ani ilma namaa itti kan hin beekne. Nama jechuun maanuu hiikkaan si irruu jechuu bar. Irruu jechuu bar namni guutuu jechuudha miti. Dubbiillee dubbiidhaan nun kute akkasii boodarra konfushaar nuu hime sheeka janiin. Konfushaar kan isaanumaa uume malee waa takka hiikkaan beek. Konfushaar moo je al konfushaaru je huwa nabtun yambutu fi ardil yaman jeetu marraanee galleere kijibasa. Barra aboo konfushaar kun midhaan tokko karaa haman kanatti meeyra. Hoggaan ibilaalla gaalle nyaatte aannan akkasuma qaxxaa jee barboo. Amma raawwatee isaa beekigaa konfushaar kan ammoo ammuma uumamtee beeki jechi kun. Bar dubbii tana keessatti Abuu Daawud Anxaakiillee nakkini jeeje. Abbaan gartee kitaaba waanidha kitaaba aqiidee dawaadha. Jaalalti teessan akka aannan gaalaa konfushaar hiitetti jaalalti teessan qalbii tiyyana hiite jeje. Rasuulli Rabbiillee sallallahu alaihi wasallam waa'ee konfushaar ogguu dubbatu kijee jennaan os jeneen nama biraarra kijiba keessa rasuularra kijiban kaayine. Amma shee konfushaarii heddummaate. Ilmiin sanada akkasii himnu kun konfushaarummaarraa nama dhorkiti. Akkasii sanada nama 20 fi kaniinsi dubbadde kanaan shee Adam Tuulaatiin haa qabu. Shee Muusaa Su'aalaatiin haa jiraachisu kaduu shee Adamiif Rabbi rahmata haa godhu kajiru sheeka keenya Rabbi umrii haa dheereessu. Sagantaa isinillee quba qabdan kan daara quxunii isin bittan jazaakumullahu khayral jazaa isinin jecha saniin ilaa nabiidhatti sanada qabaa kana jechuu guutumattu. ما شاء الله والله وانا زايباتي نولي خفل كيستي وانا زايباتي ارجلي كيسا قبا مي إملا علمي خنا ما شاء الله هم سراس زركا خنو سندتي كتاب اللي واحد تكررت وبسيرتا يورو درسوا ما تنتن كيست شيخ مدنو اسم مدتي مي مدنو اسم مدتي ما شكا بوابين أو مدنو yaa mudannoon tokko waagaa namni hundi gareen ni irraanfata gareen ifin irra dhiisa sinii galee gareen ifirraa ifimuu dhiisa qaanfatee ifimuu dhiisa gareen ni irraanfata malee namni nama taheetuma waan tasaa jechuun mudannoo keessatti ta'e isa mudanne hin jirtu. Ani baan mudannoo tiyya kaniin inni kanumaaf ta'eefuun taa'u. Siigalee kanumaaf ta'eefuun taa'u tagaafa maali halaashaa irra dhiyeessee naa taatu tan gaafa sagantaa iidaa irra dhiyeessee naa taatu hedduudha. San akkuma jirtu taatee dhuguma wanni ilmii keessatti nama mudatu namni hadhaa hin dandamin namni ilmii keessatti hadhaa hin dandamin wahuma mi'a raahaa ilmiidhaa ji'ee himuu hin qabu bu'aa ilmii himullee hin qabu. Akkasii gaafa hantuunni miila nu nyaatee na nyaatee jechuudha. Hantuunni kun hoggoonii fi miila nama nyaatu hin dhagean. Wahuma takka namni dhaga'u hin jiru. Takkaa miila si nyaatee hantuunni. Hirriibni illee dhugusuma tola. Giseenni si nyaachuu jiru sun. Hirriibni illee dhugusuma tola. Maadansa qabaa. Akkana sii tolan beekanii gizee subiidhaa masjida keessa bulle. Masjida keessatti guutuuf faantatiyya akka jirutti hantuunni xuluqirraa godhee yeroo salaata subiidhaatiif ol kaane akkumaan ol kee cirrachi gartee masjida keessa jijjiru kun na keessa ol kukkutee akkasuma dhaabbataan gaafaan kufelleen hin qabu. Bar mudannoo tanuma qoflaa qofaa miti bar mudannoo hadhaadhis ni jirti waan jirtu sun ni jirti jeetiin sana achuma dhiisee tanuma akkasii hime tan lammaffaadhaa gaafa duraa cittoodhaatiitu ni beektan gaa cittoon tun ani zabana kana bakka kutte moo durtu ni jirti zabana kana dhabamte aduu keessa teenyee laallisii tana haf goota gaalaa roggoof goota onneen tun akkasii as keessaa sirkifatti gaafaan gaanarraa jibbanitti hin beeku warra maqaariyaa taa'ee kalaas cittoo tana osoo dhibi cittoo tana tana malaa akkana godhaa malaa akkana godhee gaawaa adii godhu ish jaadii namni naa wajji nyaatus dhabamee boodarra aariyaarraa gaafa na aariyaniis numaan qabaa lama naajii. Gaafa kissi waldii janiit jirti kissi waldii yookiin caantaa
takka jira. Kophee kisii wajjisan bishaan na duraa fuudhee saniin qaba. Akkasigaa darasaan hundinaa wajjiniin itti buutee isiisan dhabne warri keenya yookiin nan amanu ji'ee irraa dhiqee isiisan jechuu taafte takka. Huccuu keessa kaayyadhee miilaan ilaa deemee abbaa kiyya bira dhaqee kun olaan ragaan takka na duraa kutte bishaaniin na duraa fuudhe takka immoo kun akkanattiin fidee kophee naa biti ji'ee gaafaan caantuma sun shilingii shaniin ka shilingii shaniin bitadhees niin qaba jechuu. Saniif shilingii shaniin caantaa bitadhee qarshii lamaa shilingii qarshii sadii guutuu naa kanneetiin shilingiin takka narraa shilingii san hulbata bitadhee ganama hulbata dhuge garaan na goggooga jee. Akkasi ilmi arraan tana kun taa'ee itti qoosu waan ajaa'iba isa ta'u itti qoosee waan ajaa'ibaa takkaan fide ji'ee bakka namoota garii wallaahi si ajaa'ibsiisa asumaanuu ergaan hin dabarsuu barbaadu wallaahi hoggaaniif inni kalimaat akka dubbate sheekanni hordofuun beekaa sheeka afaan arabaa kanaan faallaa addunyaadhaa deemuu jira jechuudha nama sheeka ifin jee ilmi arraan tana itti qoosanii ta'aniituma nama huma meeqeef jala qabaniituma ilmi lamaadhaan ni je'anii hin qalbitti gaafas hin yaadiniitiitu amma jira. Gaafa ifiif barannu san waan hedduu nama gammachiisu keessa namni warra toohiidaa jeeti. Warra toohiidaa je'e lakkaawwata bar majlisni toohidaa achitti dhaabbate bar majlisni toohidaa achitti dhaabbate bar majlisni toohidaa jedhanii walaloo ammaa tireefuu himtu sana osoo niifiin kaaseetaa toohida irra kaayame kan nazmiidhaa kana caqasuutiin haffazee yeroo ramadaanaa ganda galla warra keenya biratti yeroo dhagallee ramadaan achi soommannu raadiyoodhaa jira gaafa duraanii beektanii kaaseetaa keessa kaayamaa dhagaa keessa kaayamaa waan jamalaa jiituu ni jira raadiyoon raadhiisaa jedhiitiin an akka raadiyoodhaati jaaf jechuudha akka kaaseetaadhaatitti hogguu yeroon geesse itti qabinaan jaanii haffazee jechuudha. Keessattuu kaasetaa Haliimuun Kariim anta Dhul Jalaali jedhu kana haffazee keessaa duuba karaa lamaan jechuudha. Achumaan walaloo wulii silaa akkanaas ji'e dhufuun taate gaafni san gaafa ulamaa wal jaalattu darasaa wal jaalattu odoon fi firaqni adda addaan dhufin namni wal hamachuu kabaja waan bira kutanii nama areeda kana qabu kabajan nama ibaadaa qabu kabajan. Kan amma deebi'aniituma wal saalfachiisanii wal qaanfachiisanii adawwii walumatti tahanii ifumaa adawwii walitti tahanii wal jala qotuudhaan deemamu kanaa miti waa lama garaagarummaan guddoon jirtu takka sanii hin jee ammoo gama hawaasaati yeroon irra namni diiniif waa kanna yeroon namni irra warra diiniif inumaatu ulamaa kana sadarkaa isaa beeku gama hawaasaati amma Allahumma lawla selaanii fi namoonni gariin diinuma kanaahu nama jibbisiisu baate warri diin jechuun warri maan diin himatu adiin qaraana jiru silaa nama jibbisiisu baate kabajaa fi ihtiraama ulamaadhaa fi barattoota diin rabbiitiif gaafas qabu sanii fi har'a garaagarummaadhaa qaba gama hawaasaatiin gama warra baratuutii fi immoo gama warra wayii himna je'uutiin jibbansi ammaan tana irra guddaadha malee gaafas hin jiru jechuudha. Namni kun wal lakkaawwata as taa'ee warra toohidaa jechuun wal lakkaawwata. Kana jechuudha. Maashaallah. Mee gara imala ilmiitirraa yoo kana jennanii gahaa imala ilmii kana keessatti akka ammaa saniin dagachuun barbaanne mee saayiboottan kan kee warra wajjin barataa turtan warra gartee bu'aabee hedduu keessa hojii dabartanii namoonni ilaa irraa lubbuun jiranii jiranii waliin mudannoon si mudate. Wallaahi warri waliin mudannoon nu mudatanii jiranii ka ammallee dhiyoo tana namni tokko gaafas karaa Ameerikaadhaa kutee an beekuu dadhabee bakka akkanaa wajji teenya je'ee
messenger an barreessee firdi kana yaadachiisallee ni jira. Kan ammaas eegas walitti deebinee amma kun guyyaa Khamiisaa fi Arbaadhaa Sheekh Muusaa irratti waliin barachuudhaas ni jira. San keessaa tokkumaan himaa Ahmad Shakuur jedhee jira. Ahmad Shakuur kanaaf mudannoo adda addaa waliin qabna amma Baabila jira. Qarsaa Sheekh Abdii Muhammad Sheekha jedhamu biratti Quraana qaraana. Oduu Quraana qaraanuutiin abbaa kiyya bira dhufe. Yeroon dhufeen hadiisa tokko dhage. Hadiisa kana namni tokko masjiida nuti qarsaadhaatti itti salaannu sun beeka. Qarsaa jaarsootii jira beeki. Qarsaa tanaa miti. Qarsaa tanaa miti. Qarsaa jaarsoo jedhanii jirti. Kaa'ameti maamii achi jirti. Masjiida tokko jira. Masjiida qabrii walakka jira. Sanii duuba namni tokko ka beeku anaa bakka teenya saniis beeku. Haye isin masjiiduma warra Sheekh Usmaan Waliyyi sanis salaattanii naan jee masjiida qabrii walakka. Jeen. Bara hadiisa tokkoon si maafi jeete Quraana hin buufne yeroo sanii hadiisa kana naaf fasiise. Ilaa gaafa sirraa ilaa amma hibsiidhaa hin qabu hadiisa. Akkam jaa. Hadiisni kana hadiisa buluuqaati. عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم مجادزني همنا نافسيس وان برام بيه همنا مالي أبي مرثد الغنوي راوديسي أكي إرقام ربي صلى الله عليه وسلم إسا جون دقي أنا قبري قرقل تنين صلاتنا الراس انتاينا حديثة غنا مسلمي وديسي جين نافسيسي yaa waggoonee fi hadiisa kanaaf fasee abbaa kiyya bira qarsaa sandaqe darasaan gaatoora asrii kana aboomee gattaa waan jabduu takkaan isinii himaa waan jeen jammaata guutuu maali arra magriiba arraa masjida kanatti hin salaannu jeen jechuudha. Aboo maali kun hadiisa dhaggeeffadhaa ilmi rabbi ogguman dhageen itti dalaganii عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه مسلم أما نفسي زيجو أجي دوبا نمني جهنم جل باني على السلام مسجد غيث بولو ربي على السلام مسجد غيث بولو أكذا شيخ عبدي كنو دقيه يرو سنت إنني زيجا حديث أما أبا غير رب بيهجنا برا yeroo sanitti waan hadiisaa tanarraa quban qabu narraa yaa aji'ee maqaa maal nuu baasan gaafas Jahan Jamal torban qarsaa nuu baasan. Jahan Jamal torban qarsaa. Jahan Jamal kujan nama jaha ka isa jala deeme jechuudha. Ana gutti de namoo torban qarsaa warra qarsaarraa yaa'e torban qarsaati jechuudha. Yeroo waraanni jaarraatii fi waraanni abaawoodhaa wal dha'u yeroon sanii waraana walakkaallee buunee rabbiin nu baasee warra gaafas jahan nu torban gaafasiisanirraa kan amma qaraatirrallee jiru kan qubatee ammas nis qaraasisaa qaraa'uudha jiru Ahmad Shakuur jedhama warra Baabila keessa waliin jirru kan isinuu quba qabdan sanii jechuudha. Ahmad Shakuur maashaallah. Akkana kana ayyee. Ani akka hiyyetti yeroo dheertuu dura kaasita zabana kaasitaa saniin si dhagaa ture. Mee imala daawaa yoo bifa akkamiin eegaltanii imala daawaa maal fakkaata? Yaada bareeda. Ani daawaa fi ilmi diyyaddan baane gaafaan dura eegalen beeku. Anumaa daawaa tana godhuuniif bare. Odooniifin akkumaan siin jee hadiisa Abii Marsadil Ghanawiyyi kadiin eegalee qarsaarraa uummata yaaseen sanirraa eegalee waaniin dhagihee daawaa ittiin godhu kanumaani. Waa'ee daawaa tana duuba uumamarraa takkataniin dubbachuu barbaadu gaafaa re'ee tiisu. Hoggaan eebeen re'ee tiisu jummaa dheenee eegguunii fi jummaa salaannu. Imaamni khutbaa ibnu nabaataa tanaan nu salaachisa. Khutbaa ibnu nabaataatti khutbaa dursuun ka'a. تنكا سيدين شهيدين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتين نبي هذه الأمة تزنكا هذا هكوني في أمير
إن سيدنا علي بن أبي طالب أقول كرم الله وجهه جانسن إيه wanni sana amma ni jirti أنا أبغى gandi irraan bareen numa jira ammallee gandi irraan bareeni khutbaa ibnu nabaatiin salaachisu mo jir numa jira tole garuu immoo isin waa waan gorsaatii miti khutbaa amata dhibbaa torba dura barreeffamte ibnu nabaataadhaaf barreeyse akkasii gaa yeroo salaachifnu kana silaanii fi nannis akkasaa kanatti maalii silaanii fi akkasaa kana gorse ji'eetiin yaadaa ture achirraa hin duuba ka'ee waan itti jechuudha. Gaaratti guunii fi re'ee bobbaasu re'ee tanaan anis salaachisa. Re'ee takkaa salaachiftee. Amaan jira nagaa. Re'uma tanaa fi nazaanee walitti qabee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kai imamni ganda gafas jiru sanitti eeguma re'ee tana ta'e waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Jee azana akka baadiyyaa ka dursu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar jee azane achi booda gorsee khalaas istawjiyee salaachisa waan na mudate keessa gaaf tokko guuzaatiitu warra dachii akaafu akkana ijaara duubu jira ani isaan hin arku anuma azaannatee kara salaachisu kanatti deebi'ee boo maaliif jirtan jedhan hiijiyeetuman fiiginsarra ka'e gaafas hamma salaachisu jirtuma namni isaan keessa jiru manguddichi tokko hin beeka loleeniiti mucaan kun booddeedhaas nama gorsuu taa'u ta'a. Daansii taphachuutti hin jiru. Wallee taphachuutti hin jiru. Maaliif akkasii rifachiiftan jeeri warra ummata sun hin lolee waan hin yaadadhu keessaa hot jedhaniitiif bira na kaa'ee jaarsi akkanatti holladha yeroo sana guuniif isaan na harkan akka nama badiida kanarra harkaniitti hin holladhin ati ilaal gana waa gorsuu ta'e sanaan jedhan akkasitti waan san maal kenaan gorsuu ta'a laata jedheetumaan waan san rabbiin akkasin na hambise kara gorsaa dhufuu kiyya dura kaasee xaashee Muusaan zabuur irraa waraabe tokkoon dura caqasaa ture kariga gaafas ummanni kana caqasaa kanumaan haffase يقول الله عز وجل يا ابن آدم المال مالي والجنة جنتي وأنتم عبادي فاشتروا يا عبادي بمالي جنتي صدق الله العظيم يمجا شيء نقول نقولي في وراه سجل دردرة تدرسلينك ربي قدانا كني جو يا ابن آدم يا المال آدم جا المال مالي كبيني خيا والجنة جنتي جنة جنة خيا وأنتم عبادي سنيس قبرو تخيا فاشتروا يا عبادي بمالي جنتي يا قبرو تخو كبيني مخيا سنين جنة خو بتدادا أجيتي يقول الله عز وجل لولا مشايخ الركع وبهائم الرتع وأولاد يتلون كتاب الله لجعلت السماء حديدا والأرض رمادا ولا سب العذاب صفا لكن جو ربي جيك سوف ترى خازيت مساخنا بفسارة يقول الله عز وجل يا موسى بن عمران يا صاحب البيان وأنا الملك الديان أنجا موسى بودي سان شيء موسى جني اسمه كان أبين تاشي موسى ما كان أكتب ليروزن إيه أمون هنا فزوان كاسيت آخر خيزا جو ربنا كن جو يا موسى بن عمران أنا خجلتنا ما قلت ويان كياما أصدي مجاء وقوني في النجي خلاص خنانا فزا guyyaa jum'aa dhaqee sagalee ishee Muusaa irratti jechuudha. Sagalee isaa irratti godhee waan kaaseetaadhaa kana uummataan gorsa jechuudha. Tokko tokko kaaseetaa dhaggeeffateetiitu ishee Muusaadhaa akkana jaajee beeka malee yoomuma qaree jedhiitu godhamuu na laala. Kaaseetaa jala habbasee. Oduun habbasee jirtu waan dhageesse. Kaaseetuma sun toon kaaseetaa tokko hedduu walaloo kanaan ka ta'asiira naffide
kaaseta diyaawlaq iti hedduun jaaladha. Haliimun kariiman tadul jalaali imaan nu fuutee nun godhin daliili yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Hadiisa quraanni waan jibban qabaami jibbamaan namaa haqa waa badhaami yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Hadiisa quraanni subula salaami addaan baasee halaali haraami yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Jaldaamni shirkii manguddoo dooriiti dalagaanis khilaafa nabiiti yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Abaadir jettee Sheekh Hussein jetteeti barkoo dirattee shirkii dhabbabbaati yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Min jaleen jalaa hisaaban qabduuti halkii jalleftee bakkaa bakkayyuu yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Yaa warra adraa hojii haraami quraanan garreessa hukmii rahmaani yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Qarxaasa jee isbiffanniseeti quraana rabbii kabajaa dhorkeeti quraana rabbii najisan laaqeeti itti habuusuu seefii qarasaati yaa hirkoo akka rammataan nu laali. Wahaabiyyatti natiisa nabiiti irraa dukkanaa barnoora rabbiiti. Wahaabii jee kana diisa deeysu azaabni rabbii isa haa bugeessu. Khalaas gawaan kana haffazeetiin achi booda ofirraanis waluma jajji jechuudha. Waalumma jarran gaadha hirtudha isinii. Hayyee. Boodarra isinuu akka waan kaaseta zabana kaasetaa san kaaseta sadarkaa imala daawaa keessatti kaasetaanillee hawaasa biraan gahuu turtan na fakkaata. Dhuga. Achi booda gaafirra anis achi booda ulee kaasetaa baasuudhaan eegalee turri kaasetaa kaniin an baase yaa ayyuha alladhiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum an dhikrillah waman yaf'al dhaalika fa ulaa'ika humul khaasiruun. Kaasetaan guyyaa duraa kaniin an baase isa kana ni ijaatedha. Egaa bargaa aata kana haffazee ibaadaa irraa isin hin shaakalin qabeenya keessan addunyaan teessan ilmaan keessan jee kana baasaa ture baasu hanga bu'a qabeessa ta'e jee amma tokkicha sun saba kan internet irratti namni gariin gadhiisu kaniin harka YouTube kiyyarrallee jiru bu'a qabeessa ta'e kaja'u sanii fi irra guddaa ammaas magaalaa jannataa ifeemmaas akkasuma. Magaalaa ibiddaa kaniin eegaan agudaa dhufe baase wajjiniin ati kaaseexaawwanniin ani baase kaniin itti yaadee baasee fi kana jalaa waraabanii akka kaaseexaadhaatti deemee iddoo yeroo sanitti kaaseexaa 20 olii jechuudha. Osoo inni fi kaaseexaa 20 ol tahee akkana jiru Afrikatiifiin dhuftee obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyi gaana yaamee Afrikatiifirraa sagantaa dhiyeessinee itti gaafuna ilaa hanga ammaa jirra waan garii bar beekaatiin firraa hin feene akkasitti dhiisa akkana kun. Kaaseta keessaa kan hedduu amma yuutuubaalee garaagaraa irrallee jiru gurra nama hawaasaa hedduu keessa jiru akkaataa isin magaalaa jannataa tan itti ibsitan guyyaa jum'aadhaa san keessatti qalbii hawaasaa keessatti waan hedduu nama keessatti uume aan akka ani hubannaa nan qabutti. Suni hawaasa hedduu bira gahee jira jeetii yaada. Inshaallah warra guyyaa boruullee itti mindeeffamu rabbi isin haa godhu. Sheeyni keenya Sheekh Jamaal waloloos ni danda'a. Dandeettii waloloos rabbiin kannee fi bifa toohiidaa kana mee akkaataan toohiidaa itti babal'isu turtan maal fakkaata? Akkaataan isin waloloon hawaasatti qabsiisu turtan maal fakkaata? Waan isin irraa illee shaakti kun. Waan kana gaa irra guddaa namoonni as jala jiruu fi kadha ga'uus hin dhabamu irra guddaa haawwan barsiisuu osoo hin nam tokkorraan dhaalin jechuudha. Ittiin ababee inumaatu mana haja isaa kana naan lafa kaa'e yoonii fi jaan haqarraan hin fagaattu. Hangagaa namoonni naannoodhaa hundi ni beekanii narraa fuudhan takkatti afaan Oromoodhaatti deebisee su'aalee fi jawaabii fi kana hundaan godhee amma yeroodha wanni sun xawwaree jabaatee bakka hunda deemu gammachuu guddoodhaan nadhagama. Akkini jaan ulamaan Islaamaa
silaan kitaaba kaayee kitaaba sana abaluu kaayee kan namni nabii qubaatee irraa fayyadame hin fadhaa jedhan. Waan gariitanii yeroodha walaloo aruuzaa akkasii oofan yeroodha. Namni gari bar wanni sun tiyya jee falmata. Gariin ammaas waan namaati ol baaftanii waan namaa ol baaftanii jeellee kaloluu jira. Ani gammachuudha keessoon na dhagema wanni sun waan nama fayyadu taate. Maaddaan barnoonni gartee afaan Oromoodhaatitti deeffame. Qul ja'ee yaa nabii xiyya Muhammadoo jaa rabbiin. A'uudhu neema ganfadha. Jedhanii akkasitti akka yadoloodhaatti bareechanii ja'an san yeroodha kitaabni sun deemee xawwaree bakkayyuu seene. Natti as hirkifamuu dhabuu saniif gammachuu guddoodhaan qaba jechuudha. Warri immoo naannaawa jiru. Aboo waan kan akka bar si dura waa maaddaa hin dhageenye maaddaa keessattuu waan hidhaa kana hin dhageenye haawwan walitti qabuudhaati kana hin dhageenye jedhanii hanga booddee walin laaleessa namoonni gari akka waan walalumaa jedhanii zabanni haa zaban.